waan isaaniitiin abdannuuf waan isaaniitiin dhaadannuuf irra deebi'anii waan agarsiisaniif galateeffanna. Gara fuulduraa irratti mootummaan federaalaas ta'ee mootummaan biyya kana bulchu yeroon itti wal ajjeesan yeroon itti wal doorsisan dabreera. Wal doorsisuun kaleessaaf gaagamaaf nu fide. Wal ajjeesuun kaleessas gaagamaaf nu fide. Mootummaan kunis warri gorsa adda addaa kennee kararraa jallisuu barbaadus wanni beekuu qaban akka qabsaa'aa tokkootti akka nama moo siyaasaa qoratee tokkootti biyya kana keessatti wanti uummanni hin barbaanne amma booda raawwatamuu abadan hin danda'amu. It will be impossible. Waan uummanni hin barbaanne bakkaan ga'uun hin danda'amu. Afaan nama qabanii biyya ceessuun hin danda'amu. Doorsisanii biyya ceessuun hin danda'amu. Biyya ceessuu kan dandeenyu biyya kana ijaaruu kan dandeenyu wal dhaggeeffanne walii obsine mirga walii kabanye fedhii uummataa jiddu galeessa godhannee yoo sochoone qofaadha. Oromoof Oromiyaa jidduutti amma booda humnaan itti fe'amnee binna. Waan inni hin barbaanne isa obaafnan liqimsiifnaan akka hin danda'amne irra deebi'ee mirkaneesseera. Uummanni keenya humna ittiin qoosan, humna doorsisan akka hin taane irra deebi'ee har'as akka kaleessa dhiiga isaatiin mirkaneesseera, tokkummaa isaatiin mirkaneesseera. Kana ergaan gahan dabre jedheetiin amana. Haala ittiin qophaa'iniin falmaa itti seenne kana keessatti diinonni warri wal nu nyaachisuu barbaadan, warri kana keessa miidhaa fiduu barbaadan, warri biyya keenyaaf saba keenya jeequu barbaadan wal dhibdeen mootummaa fi uummata jidduu yoo ta'ee jiraatus sabaaf sabmoota jidduutti walitti bu'iinsa uumuudhaaf yaalaa jiru. Amantii irratti akkuma kaleessaa walitti buusuudhaaf yaalii godhaa jiru. Haalli kun gaddisiisaadha. Haalli kun dhaabbachuu qaba. Qeerroo keenyaan uummata keenyaan kanan jedhu waan taate kaleessa atuu beekta, kaleessaaf agarsiifte, har'as warra dagate yaadachiiftee jirta. بسم الله الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد إن شاء الله أبلين خيقا إسلاما خنبية مرجرتن سلامتان تيتن أني رابرك تيتن سيقل تيمتي غمتشوك أبدو تنقويا أرانتنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سنين جتشا ونين نرادو بچو بربادي ويرو أمان تنا خيستي يرو أما ديما خيستي ummanni tokko amantii dahoo godhatee amantii siigaltee gidaara godhatee saba Oromoo waliin fixuu, Oromummaa tana cabsuu, Oromummaa tana diiguu, Oromummaa tana siigaltee fashaleessuu irratti tattaaffii keessa warreen jiraniif dhaamsaan qaba. Amantiin teenya maal nuu kennite dura? Amantiin teenya maal nuu kennite? Siyaasaan amantii keessatti jechuu siyaasaan tuni amantii keessatti karaa hedduun laalamti. Amantiin illeen siyaasalleen amantii wajjin akkaataa itti walitti dhuftuu qabdi. Namni tokko yoonii fi amantiis beeke siyaasaas beeke gahaadha. Namni tokko yoo amantii qofa beeke nama obboleessa ifii kan siyaasaa beeku kan siigaltee amantii tana hin xuyne waliin deemuu tarkaanfachuu danda'a. Namni tokko yoonii fi siigaltee siyaasaa beekee amantii hin beekne gama amantii dhufee nama abbootii amantii gaafachuu danda'u qabaachuu qaba. Wayitaan kana joo siyaasaa fi amantii, Oromummaa fi amantii akkamiin laalla? Amantiin teenya Rabbiin tabaaraka wa ta'aalaa Aadamirraa haga ilammaan Nabi Muhammad alayhi salaam akka ummata amantii biratti warra Iisatti amanuu nuti amantii ummataa takkaa hin xuyne, amantii ummataa ijaan hin laalle, amantii ummata siigaltee miti quba itti hin laalle. Maaliif yoo quba takka achi laalle qubni sadeen kuni as garagalaa beena. Amantiin Islaamaa waan hedduu addanuu baaste. Nabiyyiin keenya alayhi salaatu wassalaam waan hedduudha siigaltee miti lola keessatti, haala jireenyaa keessatti, haala ittiin namaa wajjin tola ooluu keessatti waan hedduu addanuu baase. Amantiin teenya guutuudha nutiif. Maaliif jennaan Rabbiin lakum diinukum waliya diin. Isinis diina qabdan nutis diina qabna. Garuu tokko nu godhu Oromummaadha. Amantii fi Oromummaa kana keessatti warri amantii dahoo godhate
warri amantii sii galtee miti akkaataa maleetti ija biraatiin laalaa ilaalcha biraatiin deemaa jirtan. Abbootiin amantii irraa dubbachuu qabdan. Abbootiin sii galtee miti siyaasaadhaa amantii fi kana adda baasuu qabdan. Wanni hundinuu rabbiin inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar. Waan hunda rabbiin qadriidhaan uume. Oromummaan ana. Amantiin tiyya. Takkaa jiruu tiyya keessatti haalaan itti rabbii kiyya gabbaruu keessatti ani afaaniin beekuuni rabbii kiyya kadhadhe. Yaa rabbi naa tahi afaaniin dubbadhu kanaanin kadhadhe. Seenaalee hedduu jira. Oromoon arraas boruus if durallee tahi zalaalamillee tahi oromummaadhaan malee amantii wal hin qoonne, amantii wal hin lolle, amantii wal hin xu'in. Namni nu gabroomsaa ture, namni nu miidhaa ture, namni amantii teenya cunqursaa ture nafxanyaadha. Nama ifi sii ol jiru hunda rabbiin isaa ol jiraa Oromoon ni beeyti. Sabaa fi sablammiin hundinuu amantii qabdi. Ani ammaan tana akka amantii tiyyatti nafxanyaa wajjis amantii takka kaniin qabuu jira. Somaalee wajjis amantii takka kaniin qabuu jira. Arabaa wajjis amantii takka kaniin qabuu jira. Garuu Oromummaan Oromootii yaa waliiniin qaba. Oromummaa Oromootii yaa wajjiin qaba. Sabakii yaa wajjiin qaba. Lammiitii yaa wajjiin qaba. Haga fedhe yoo ta'e amantii fi sii galtee Oromummaa adda baasaa. Warreen amantii dohoo godhatanii masgiida sii galtee maqaa masgiidaatiin waa balleessuu barbaadu Oromummaa keessatti dhimma Oromummaan achi deemtuun karaa Oromummaan achi deemtuun kanatti sii galtee gufuu tahuu kana hin yaadina. Islaamni Oromoon aadaa itti wal qoodduun hin qabdu. Oromoon Islaamaa takkaa dhalanne umrii tana geenye biyya teenya keessatti namni Oromoon Kiristiyaanaa Oromoo Islaamaa dhoyitee hin beeytu. Oromoon Islaamaa Oromoo Kiristiyaanaa dhoyitee hin beeytu. Oromoon Kiristiyaanaa Oromoo Islaamaa masgiida isaa deemtee irraa gubdee hin beeytu. Oromoon Kiristiyaanaa Oromoon Islaamaa deemtee charchii Islaamaa gubdee charchii Kiristiyaanaa gubdee hin beeytu. Oromoon aadaa qabdi. Oromoon bulmaata qabdi. Oromoon adeeminsa qabdi. Oromummaa keessatti namni tokko haga fedhellee yoo ta'e Oromummaa walitti dhihaachuu qabda. Amantiin teenya waan hedduu nu barsiiste. Amantiin teenya waan hedduu gadi fageenyaan akka laallu nu goote. Warreen sii galtee biyya keessaas ta'e biyya alaatis ta'e dohoo amantii godhate haa charchii gubate haa sii galtee maarree ta'e haa maaltu maal ta'e afaan Oromoo bartee nafxanyaan dubbattulleen if qusachuu qabdi. Amantiin teenya jarjaraan jenne. Amantiin teenya guddaa dhageeffadhu jette. Amantiin teenya sii galtee miti waan hunda keessatti arraba keetiifadhu jette yookaan cal je'i jette. Dhugaadha poolotikaadha. Dhugaadha sii galtee waan biraati. Dhugaadha akka fedhu. Haa ta'u garuu waan san gaggeessuudhaaf amantiin Islaamaa aadaa barra nu guddiste. Namni Islaamaa nama hin arrabsu. Namni Islaamaa nama hin hamatu. Namni Islaamaa wal hin nyaatu. Namni Islaamaa wal hin xiqqeessu. Namni Islaamaa nama hin miidhu. Yoo mixilleen arkitee mixilleen simiite akkaataa yoo feete irraa hafalatta malee miidhisiin hin jettu amantiin Islaamaa. Amantiin adda wal baasuun, gandummaan wal qoqqooduun, gosummaan wal qoqqooduun kuni waan sii galtee miti Oromummaan sii galtee miti itti tarkaanfattuun gufoo itti ta'a. Bara dabraa keessatti jechuun yeroo dabarte keessatti wayita sheekkootiin hidhamte. Wayita sheekkootiin hidhamte sabni Oromoo bal'aan kuni sheekkootii isaanii keessaa nama akka fakkeenyatti Ahmaddiin Jabal, akka fakkeenyatti Ustaas Alhaddiin, akka fakkeenyatti Sheek Jamaal Aliyyii biyya sii galtee Soomaaliyaa keessatti hidhamee ture Jijjiga keessatti waan hedduu gaggeeffamee ture. Garuu amantiinii miti ummanni san sabummaa Oromootiin isaan miidhanii turan. Yeroo ammaa keessatti ummata sii galtee amantii irratti rarra'u waan amantiin siin jette sii galtee miti qabattee deemuu qabdaati. Sheekha maali?
ustaada maal mee maaltu jaa amantiin maal jetti namaan jechuun sirraa hi eeggama. Ummanni islaamaa kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas, isin ummata siigaltee gaggaariidha. Ummanni islaamaa ilma namaatiif siigaltee miti kan dhuftan ta'muruuna bilma'ruuf, waan gaaritti nama qaceelchuu qofa. Nama jeesaa hin jenne amantiin islaamaa, nama miidhaa hin jenne, biyyaa nama baasaa hin jenne, nama kana ija hamaan laalisiin hin jenne. Amantiin islaamaa amantii guutuu ilma namaatiif siigaltee miti gahaa taate. Watanhawna anil munkar, hamturraa nama qabdu. Obboleessa kiyya haraami jirtaa dhaabbadhu namaan jettu. Obboleettii tiyya karaan ati deemu jirtu waliif siigaltee miti hin ta'u dhaabbadhu jettu. Amantii tana qabdi islaamummaan. Amantii siigaltee miti siyaasaan dahoo godhattee itti deemtuu miti. Islaamni kadurii miti if baree jira. Akka kana dura Jawaar je'etti xiinxalaan siyaasaa amantiin siigaltee ummanni amantiidhaa siyaasarraa fagoo jiranii siyaasaanis ifitti isaan hin yaamnee je. Dhugaadha, siyaasaa seenuu danda'uu qabda. Akka itti dandeessu siyaasaa san hubattee amantii teetiin buluu qabuu qabda. Namni Oromoo kan islaamaa tokko takkaa nama islaamaa kiristiyaanaa tokko arkitee miti ija hamtuun laalee hin beeku. Oromummaa waliin qabna. Sheekkootiin teenya afaan Oromootiin nu barsiiste, saniif nuti Oromoo. Guutuun Oromoo beekuu qabdi. Amantii islaamaa keessatti amantiin teenya guddaa guddatti akka kabajju. Hayyuu akkatti ilaaltu. Nama polotikaa akka polotikaatti yaaddu kan nuuf ibsitu amantii teenya. Dubbiin takkaa jira, mee dhageeffadhu wayin siimaa. Abbaadhaatu ilmoon maal jee beektaa? Akka gaarii na dhageeffadhu jecha kana. Abbaadhaatu ilmoodhaan yaa ilma kiyya miila kee bakka keessu laalladhuu jeen. Dhageeffadhu likitti. Miila kee bakka keessu laalladhuu jennaanini ilmi itti yaadee maal deebiseef beektaa? Yaa abbaa kiyya atummaan laalladhuu jeen. Ani faana kee takkaa bakka ati keessee dabarteen ejjechuu ta'a saniin hordofaa jeen. Nuti warreen siyaasaa keessa jiru kan akka Jawaar warri isa hordofnu yoo inni bikka gaarii faana gaariirra dhaabbate isa hordofna. Amantiinii miti. Kuni akka siyaasatti isa laalla. Akka nama xiinxalaa siyaasatti Jawaar bakka guddaa qabnaaf. Oromummaa waliin qabna. Baqqalaa Garbaa akka nama siyaasatti nama siigaltee miti dhaaba siyaasaa tokkotti isa laalla. Oromummaa waliin qabna. Wayita siigaltee hajaan takka jirtu koottaa sheekkootii du'aayii godha. Koottaa sheekkootii maal godha? Itti fayyadamuu qofaa miti. Siyaasaan karam deemtii sheekkootiinis beekuu qabdi. Darasaanis beekuu qabdi. Aalimninis beekuu qaba. Osoo beenuu caljannaa miti. Nama lafa qabuutu bakka itti salaatu qaba. Tuni yoo itti ammaan tanaa jechuu nuti wanni tokkummaa keenya cimsaa, wanni tokkummaa keenya if dura oofaa, wanni tokkummaa keenya bakka takka geessa Oromummaa qofa. Nuti bakka itti salaannu hin dhabne Oromoon masgiida qabna. Oromoon kiristiyaanaatillee bakka charchii isiitti dheetu hin dhabne charchii qabdi. Garuu Oromummaan gabroonfamne. Yoo akka fakkeenyaa fudhatamee seenaalee takka takkaan isin himaa dhageeffadhaa. Sheekh Hassan Fadiis ja'anii siigaltee miti daaroo labuu keessatti ummataan nafxanyaan ajjeefame. Oromoo miti kan isa ajjeese. Nafxanyaa isa ajjeese. Islaamummaa isaatiif, Oromummaa isaatiif. Mee nama biraatiin siimaa dhageeffadhu. Sheekh Mahammad Xullaab namni hin beekne hin jiru seenaa guddoo isi yaadata. Magaalaa Ciroo. Harargee lixaa keessatti jechuun nama da'waa afaan Oromootiif godhuu isaatiif yaa hawaasa wanni inni jee waan biraati miti wanni inni ittiin ajjeefame takkaa'oo inni itti hidhame inni hin ajjeefamne ni hidhame hidhaa inni itti hidhame seenaa isaa keessatti yaa hawaasa guddaa walii galaa jechuun minbara rabbihee yaa hawaasa guddaa walii galaa yoo walii galtan alaa galtanii. Hawaasni xiqqaan akkamitti isin bulchaa mirga keessan falmadhaa amantii teessaniif
oromummaa keessaniif dubbadhaa je'ee afaan oromootiin dubbate. Wayita kana yeroo sanitti indaraasee ja'aniini xasee Ahmad Alii xasee seenatti namni beeku ni jira. Seenaa guddoo isa dubbata. Ahmad Alii xasee wayita siigaltee aangoo qabu sanillee Hararitti gaafa siigaltee nafxanyaan isa hiite. Oromoo miti ka isa hidhe. Oromoo miti ka isa siigaltee mi amantii teenya gaqqabuu ture. Amantii teenya ka gaqqabuu ture nafxanyaa. Wayita hidhu Ahmad Alii xaseetu dhaqee ilaaluu sodaatee jaan. Seenaadha kun hundinuu. Masjiida Harar guddaa isin beeytan kana imaama achii ka masjiida Harar wayita siigaltee akkanatti gasseentu ka amma charchii ta'e kana achi gubbarraa imaama darbanii ajjeesanii jira. Seenaadha kunis. Ka darbe nafxanyaadha nafxanyaa. Oromoo miti Oromoon kiristiyaanaa nama hin gootu. Aadaa qabdi. Aadaaba qabdi. Akkaataa qabdi. Oromoon islaamaa akkasitti qabdi isii caalaa. Haajii Humbachaa jedhanii magaalaa Bilqaayyee keessatti daaroo labu tan amma siigaltee amantiin biraa keessatti siigaltee namni itti gaggeessaa jiru kana keessatti mudawwara uffatee deemuuf imaamata diimaa uffatee deemuuf guyyaa kamisaa guyyaa siigaltee ilmi namaa keessatti siigaltee dalagatu guyyaa magaalaa jechuudha. Baadiyyaa san keessatti ajjeesan. Duba kana hunda ni daganne nuti nafxanyaan nu qaqqabe malee Oromoo miti. Oromoon takkaa waliin xuyne. Oromoon wal dhageessi. Oromoon wajji deemti. Oromoon biyya jaartii malee biyya hin diidu. Kana kanuu himu amantii teenya. Amantiin teenya waan hedduu keessatti waan hedduu duratti nuuf himti. Diinni carraan inni qabu yeroo ammaan tanaa keessatti jechuudha. Diinni nafxanyaan amma nu diiguuf diinni carraan inni qabu carraa nuti siigaltee miti Oromummaa itti diiguu barbaadu qofa. Diinni carraan inni qabu carraa Juhaar itti ajjeesuu barbaadu qofa. Nuti akka Oromootti Juhaar deeggarre malee akka waan biraatti miti. Oromummaa isaatiif Oromummaaf halkanii guyyaa boo'ee halkanii guyyaa hirriiba dhabee halkanii guyyaa karaa deemu wallaale. As deebinee wayita ija teenya tanaan laallu dhugaadhaa Oromummaa jecha isa kanaaf dhaabbanne. Nuti Oromoo maaliif dursa kan nuu dinne? Maaliif lubbuu teenyaaf siigaltee miti achi deemuu dinne? Ummanni polotikaa, ummanni hedduun siigaltee siyaasaa beeku. Oromoon tuqamte jechuun Juhaar yoo yaadattan viidiyoo isaa gaafa asii dabarsee takka Oromoon tuqamte jechuun amantiin tuqamte jechuudha jee Islaamummaan. Islaamummaan tuqamte jechuun Oromummaan tuqamte jechuudha jee. Parsantiin dhibbarraa parsantiin 99 naannawaan ani dhaladhetti Islaama jee. Tokko isaa morma ol qabannaan mancaanii morma isaa jennaa jee. Ni yaadattamu waan san. Amantiin teenya amantii dhugaati. This is a politics. Siyaasaan wanni inni jee nuti amantii dahoo goonee biyya teenya hin diinu. Shabaabni qeeyroon dhugaadhaa. Tan Rabbi sodaattu tan adda Rabbiif fuula isaa keessu tan laa ilaaha illallah qabdu obboleessa isaa hin ajjeestu. Obboleessa isaa hin miitu. Obboleessa isaa hin gubdu. Amantii obboleessa isaa ni kabajjiif. Iida ifii wajji iidan. Sooma siigaltee yeroo soomanaa namni ani yaadadhu keessa warreen siigaltee Oromoo ta'ee kiristiyaanaa nu wajji soomanee galgala naa wajji furuun beeka ture. Namni tokko Oromummaa isaatiin zamanni amma barbaadu jirru nuti Oromummaan takka taane sheekni keenya aalimni keenya dhaabbatee khutubaa nu godhu biyya akka itti guddisnu nu himu karaa nuti deemnu siigaltee miti nu garsiisu yaada bareedaa burqisee amantiin Islaamaa kana qabdiiti Rasuulli alayhi salaatu wassalaam akkana jee nuun je'u akka nama takkatti wanniin je'u tan. Oromoon Islaamaa guutumaa guututti biyya hin diidu, biyya hin cabsitu, angoo keessatti illee bakka harkatti yaada guutuu ummata hawaasaatiif kanniti. Hawaasa Islaamaa Oromoo mara siigaltee miti takka gooteeti amantiidhaan laa ilaaha illallatti aansitee hadiisaa fi Qur'aanaan nu dura deemti. Sheekootiin teenya, aalimoottan keenya,
nuti wanni isinirraa eenu biyya teenya keessa warreen jirtan caalmeeyaan dalaguu qabdan. Akka nuti if dura tarkaanfannee amantii teenya guutuu gaggeeffannu. Amantii teenyaan kabajamnu. Amantiin teenya haraamirraa nu dhorkitu. Guddisaan sii galtee mana keessaa ijaan nu guddisuu qabdan. Amantiin teenya sii galtee yoomiyyuu wayita wanni tokko tahu saba ifii kana deemaatii ajjeesaa hin jettu. Amantii jaalatamtuu, amantii kabajamtuu, amantii ilmi namaa sii galtee miti itti wal dhage'u. Amantii ilmi namaa sii galtee miti ittiin yaada wal dabarfatu. Amantii ilmi namaa arkitee miti wanni ta'u hundinuu itti mariidhaan taatu keessa jirraa jechuudha. Duuba nuti haga fenellee yoo taane waan fedhallee yoo muudamne namoonni qabsoo tana finiinsaa turan nama akka jaarraa abbaa gadaati. Namoonni qabsoo tana finiinsaa turan akka amantiitti yoo fudhatan kan akka Sheekh Bakrii Sabalooti, kan akka Sheekh Mahammad Rashaadi biyyaa bahaniin oromummaan bahan amantii qofaanii miti. Kitaaba afaan oromootiin hiike. Kitaaba guutuu Qur'aana Rabbii afaan oromootiin hiike Sheekh Mahammad Rashaadi. Kun hundinuu oromummaadha. Oromummaan arraas boruus biyya teenya Oromiyaa keessatti, lafa teenya Oromiyaa keessatti amantii teenyaan tokkummaa isiitiin jiraatti. Namni afaan Oromoo dubbatu zamana itti sii galtee miti sheekha faayotee ajjeefamu ture. Zamana sii galtee miila jala tumanii namni keenya kuni miidhamu ture. San hunda kan godhe naftanyaa. San hunda kan godhe warreen sii galtee miti nuti akka ol jennee deemna hin jenne ja'an. Amantiin Islaamaa naftanyaa ajjeesaa hin jettu nilleen barbaannu. Amantiin Islaamaa sii galtee deemaati kaafira fixaa hin jenne yoo siin lolaa jette. Garuu masgiida dohoo godhattee, masgiida jala dhokottee, masgiida kanaan if eeydee waan takka balleessuuf hin tattaaffatiin san munaafiqa. Namni yeroo ammatti Islaama ifiin je'ee haala siyaasaa biyyaa keessatti if eeguu dadhabe Islaamummaa keessatti sani nama addaati. If eeguu qabda. Namni Islaamaa bikka hin taaneen dhaabbatu Oromummaa jecha dhaabbata. Dhaquu qabda Oromummaa keetiif. Lallabuu qabda. Abbaa sirraa du'e, obboleessaa sirraa du'e, hiriyaa sirraa du'e. Nama kee ati jaalattu meeqa bira dhabde. Meeqaa isaati dirree dawaa, meeqaa isaati haramaayaa, meeqaa isaati awwadaa, meeqaa isaati harar keessatti, meeqaa isaati siigaltee Oromiyaa guutuu keessatti, meeqaa isaati Arsii keessatti, meeqaa isaati amantii isaatiin namni wareegamaa jiru. Ka du'e hundinuu Oromummaaf wareegame. Caalaa wanni isin beekuu qabdan yeroo ammaan tanatti dhaamsiniin ani isinii dhaamu sheer walii godhaa. Dhaamsiniin isinii dhaamu warreen amantii dahoo godhattanii, warreen amantii jala dhokottanii siigaltee waa dubbattan, waa gootan, waa deemtaniif if beekaa. Amantiin teenya waan hunda addanuu baastee jirti. Alhalaalu bayyin wal haraamu bayyin. Haraamis ifa bahaadha, halaalis ifa baha. Walitti kijibnaa. Walitti waan hin taane yaanna? Laa wallaahi. Tanaa waliin sobu. Akka nama takkatti xiinxalaa siyaasaa Jawaar nin jaaladha. Akka nama takkatti sii galtee Oromoo guutuu nin jaaladha. Amantiin tiyya amantii tiyya. Kanallee adda baafachuu qabdan. Namni amantii kalees dheengaddaas TV'n Oromiyaa Jawaarilleen hedduun xiinxaloota siyaasotaa hundinuu wanni haasawaa jiru ummata dahoo amantii godhatee waa'ee amantii wal qabsiisee biyya keessa ka'uu jiru. Kana jechuun biyya teenya biyya guddisuu jirru, biyya amantii wal xuysisuu qaban keessa hin jirru. Nuti amantiin teenya amantii teenya, Oromummaaf dubbachuu jirra. Amantiin teenya khayrii dubbadhu yookaan usnuun jette. Garuu Oromummaa miidhaa keessa jirti, cinqii keessa jirti, rakkoo keessa jirti. Oromummaa teenyaaf dirqama quuqama nu jiru dubbachuu jirra. Ajjechaa lubbuu namarra geessuun amantiin teenya hin kannitu. Tanaafuu warreen biyya keessa jirtan, biyya alaa jirtan amantii fi Oromummaa adda baafadhaa.
amantiin tee tan rabbii keetti gabbartu oromummaan kee kan saba keetii wajjin itti jiraattu lafateetirra kabajamtee lafateetirra siigaltee dimokiraasii mirga guutuu harkattee lafateetirra siigaltee miti waan feete dubbachuu dandeessu san oromummaa keetiini oromummaa wanni dubbachuu jirru saniini nuti amantiinii miti amantiin teenya laa ilaaha illallah jette soomana soomanta zakaa kannatta hajjii goota khayrii yaadda nama kana walii qabda nama addaan hin filtu nama hin miitu nama gorsita waan gaarii dubbatta halaal nyaatta haraam firraa dhiista kuni amantii teenya garuu warreen dohoo amantii godhatanii masgiidaas haa ta'u charchiis haa ta'u waan tokko jalaan gootan haadoona almunaafiquun isaan munaafiqtoota warra siigaltee miti gaafa rasuulaatu alayhi salaatu wassalaam hamtuu yaaduu ture warra kitaabni qur'aanni irraa dubbachaa jiru warra siigaltee miti oromummaa tana akka bakkaan ga'u hin jaalanne sheekootii meeqaatitu itti holaafame sheekootii meeqaatitu harka itti dhabe sheekootii meeqaatu itti du'e oromummaa jecha diina beeka oromoodha oromummaa jecha du'e zamana ammaa keessatti namni siigaltee miti oromoo biraa qofaa du'e oromoon hundi du'u jirti keessaa butatu jirtu kan maqaan Mahammad kan maqaan Ahmad kan maqaan isaa Islaamaati nuti oromummaan du'u jirra amantiin teenya garuu yoomiyyuu dohoo godhanne nuti biyya teenya hin diinu islaamni biyya jaara islaamni nadaafaa qaba islaamni biyya qulqulleessa islaamni ifa kana ijata naani siigaltee miti guyyatti hoggushan uduwata qulqullina takkaa hadiisa takka keessatti siima yooniif dhageesse saba kiyya hadiisa takka keessatti guddina siigaltee amantiin teenya qabdu rasuula cinaa alayhi salaatu wassalaam osoo akkana ta'aniiti cinaa isaatiin siigaltee miti sahaabarraa xiqqaan ture asiin hoo sahaabarraa guddaan ture aannan irraa dhugeetiti waan dhugu irraa dhugeeti rasuulli alayhi salaatu wassalaam ittiin kannaa hijeen bitaa kiyyaan taa'u jiraa guddaan yaa rasuulallah jeen haga fedhelleetu laal amantii teenya walqixxummaa laa anatti kanni anumaa dhugaa bakka ati irraa dhuydeen sanii hin dhuguu jaaladhaadha amantiin teenya guddaa xiqqaa akkana kabajji amantiin teenya siigaltee miti waan hedduu barachuu barbaaddaa amantii teenya gurraanii miti halaala teesseetii miti keessa seeni udkhuluu fi silmi kaafa guutuun seeniiti ilaali amantii gehaa qabna warreen as gubbaa teessanii nama arrabsitan nama maqaa islaamaa warreen as gubbaa deemtanii waan hin taane haasoitan namneen maqaa islaamaa dhiisaa amantii islaamaa hin xureessina amantiin teessan oromummaaf dhaabbattee jirti dhaabbatte haqa keetiif falmadhu siin jette falmadhu biyya teetiif loli siin jette loli garuu hijibaan hin loltu garuu olaantummaaf hin loltu mirga keetiif lolta hanga kee barbaadaaf lolta dhukkuba lubbuu keessaa kana dhiisaa yaa nama maqaa islaamaa baadhatee deemu yaa nama siigaltee miti amantii tana baadhatee amantii tana if dura qaqqabee siigaltee miti biyya diiguu fedhu yaa nama siigaltee obboleessa isaa ka oromoo ajjeesuu jaalatu dhiisaa zamanni itti jirtu oromummaadha oromummaa tee cimsadhu oromummaa teetiin bakka gahe oromummaa teetiin siigaltee mi falmadhu nama oromummaan isaa bakka geesseefitu siigaltee miti amantiin tee yoom tuqamte sirraan tuqamne alhamdulillah jee haqa mukaa citaa eegi firraa amantiin akkana nuun jetti haqa mukaa fi citaa firraa eegi tokkummaa dhugarratti yaada walii kan fadhii lubbuu jalaa dhaabbadhu siin jetti amantiin teenya warreen arrabni isaa siigaltee miti akka fedhe dubbachuu jaalatu warreen siyaasaa wajji wal qabsiisee amantii dubbachuu barbaadu irraa waan hin beekne irraan haasawin kana jechuun maali amantiin amantiidha dohoo gootee biyya keessatti charchii gubna maarree gubna masgiida gubna haadha kuni waan siigaltee miti durillee hin jirre beeki oromoon oromummaa fi lafa oromootti cinqate lafa oromootti beelawe lafa oromootti yaaddawe lafa oromootti siigaltee du'uudhaaf lubbuun isaa akka juwaar kanatti ittiin siigaltee miti itti xiyyeeffatan lafa oromoo irratti siigaltee miti rafuu dadhabe biyya isaa keessatti
dhaamsiniin ani sii dhaabu wanniniin ani siin jiru gad fageenyaa yaati. Oromoon tokkicha. Oromoon wal hin qoqqoodu. Amantiin ta'a abbaati. Amantii fi oromummaa walitti hin fidinaa. Amantii dahoo godhattee inuma if dura naman ooftu. Amantiin sii galtee miti amantiin guutuudha. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خوني أمنتي تيجا قوتم تيجرتي أمنتين تيجا إرون قبض أمنتين تيجا فهمتو أمنتين تيجا جهاد قرو أرومماتي يانين دبدا ملي أمنتي تيجا قديمي سبخي يا أروموتي يا هميلو وان الرا ولينقل جا waan irra walii galleen jaa garuu oromummaa irratti lafatiyya irratti mana kiyya irratti bakkaan ani rafutti bakkaan itti nyaadhutti bakkaan itti dhaladhe bakkaan itti guddadhetti oromummaa kiyyaan hin dubbadhu. We are Oromo first. Nuti Oromoodha arraas boruus. Tana beekaa warri dahoo amantii godhattanii dubbattan warri sii galtee miti amantii tanaa wajjin waliin nu fiddan. Amantiin teenya guutuudha. Amantiin teenya namallee hin feesistu. Dhaamsi kiyya kaniin qabu ummata keenya kan sii galtee biyya keessa jirtan warreen barattan amantii teessanis baradhaa siyaasallee baradhaa. Amantii teessanis hordofaa siyaasaa teessanillee beekamaa keessan hordofaa. Amantii teessan tiifadhaa abbootii siyaasaa keessanii tiifadhaa. Yaa saba kiyya yaa ummata bal'aa. Yaa ummata sii galtee miti addunyaaf gahaate hin rafinaa dammaqaa. Viidiyoo kana nama hunda bira sheer godhaa geessaa. Nuti takkaa hin dhageenye takkaa hin arkine sheekootii miidhamte dhageenye sheekootii maaltu miidhe nafxanyaan miidhee dhageenye arkinellee tumamanillee waan hunda dabarsan san hunda ka arkinee dhageenyeef maali? Ummata keenya amantii teenyaanis oromummaa isaaniitiinis miidhaman. Haqa isaanii ganaa falmanna if durallee ni dubbanna. Warreen sii galtee nafxanyaa nu ol qabu jiru nutis ummata keenya sheekootii teenya oromummaa irratti warreen du'a hunda seenaa isaanii as baasna. Yeroo gabaabaa keessatti waan deemaa jirus ni beektan. Ijaa fi gurra qabattaniin deemina. Laalaa waan deemaa jiru, dhageeyaa waan deemaa jiru, ka irraa isinii tolu arkuu dandeessan jaalattan. Saniifuu amantii teenya amantii kabajamtuudha. Amantii sii galtee rabbiin guutuu nuu kanne nuti nama hin xuynu namni nun tuqin yoo nu tuqan firraa hin usnu. Kan nu tuqe sanillee sii galtee maaliif nu xuyxee gaafanna seeraan gaafanna. Amantii jarjaraati nama miidhaa jettuu miti. Amantii jarjaraati waa balleessaa jettuu miti. La. Amantiin teenya guutuu. Arraas boruus dahoo nu godhattanii warreen sii galtee miti munaafiqa taatan warreen sii galtee miti oromummaa tana fashaleessuu jibbitan. Warreen sii galtee oromummaa tana bikkaa dhabamsiisuu feetan. Duuti teenya lafa Oromiyaa irratti oromummaa keenyaan garuu fuula rabbii ka dhaabbannu amantii teenyaan akkanatti adda baafadha. Duuti teenya Oromiyaa keessatti Oromiyaa irratti kasii galtee miti ittiin duunu saba keenya Oromoo lafa Oromoo keessatti kanu awwaalulleen saba kiyya Oromoodha. Haa ta'u garuu fuula rabbii kiyyaa kan hin dhaabbadhu amantii tiyyaan waan hin dalagadheen waan hin facaafadheen kan hin muradhu. Beeyxu malee saree ijaan kuulanii jaan. Osoo beenuu akka naman beeneen taanu. Tanaafuu gabaabdutti kanaan isinii dhaammadha. Hundi keessanuu oromummaa fi amantii adda baafadha. Amantiin teenya guutuudha. Oromummaan teenya irruudha. Oromummaa teenya falmachuu jirra. Waliigalu jirraa miti. Yoo isinii galte sii galtee miti tana qabadhu. Nuti amantiin teenya guutuudha. Amantiin teenya tuqamne. Amantii teenya kabachiifannee jiraan. Amantiin teenya dhufnaan lubbuu mataa muraa mataa keenyaati. Oromummaa teenyaa irratti oromummaa teenyaas lubbuu mataa muraa keenyaati hin dhiisnu. Oromummaa tana dhiiga keenyaatu sii galtee miti haga lafee teenyatti itti kannina. Sheekootiin teenya taduuti.
aalimni keenya ka du'e beekaan keenya ka du'e hundinuu irra guddaan aalimoonni keenya amantii teenyaan du'an oromummaa isaaniitiin du'an. Tanaas beekaa dhibbatti beekaa warreen sii galtee Adaamaa keessattis ta'e Dirree Dhawaa keessattis ta'e naannawa islaamni itti guddatu keessatti oromummaa fashaleessuu yaaddan abadan isiniif hin milkooytu. If eeggannoo godhaa qeeroon karaa Dirree Dhawaa jirtan, qeeroon karaa Adaamaa jirtan, qeeroon karaa Awwadaa jirtan, qeeroon karaa sii galtee miti magaalaalee Harar jirtan if eeggannoo godhaa. Oromummaan dohoo godhatanii sii galtee miti amantiin dohoo godhatanii akka nuun facaasne. Hin balleessinu nuti islaamni. Yoo balleessines dhiifama beena, dhiifama nuu godhaa beena. Yoo balleessines sii galtee miti akka aadattis akka amantiittis hunoo nuti balleessine janna. Haqa namaa firraa eena fuula rabbii dura dhaabbachuu dura. It's shameful. Kuni sii galtee amantii teenyatti hedduu xiqqaataadha. Amantii teenyatti sii galtee miti hedduu gad nama qabuudha. I'm not politics person. Ani nama politika haasa'uu jaalatuu miti nillee beekuu miti. Garuu dirqama amantummaatii yaatii jecha nanaqu jirti nin beeka. Never. Inuma karaa amantiin deemtuu wajjin siyaasaa yoo fiddan gurri nun dhageewu. Saniifuu seenaa teenya keessatti amantii teenya jaalannee qabannee kabajnee ittiin jiraanna ittiin duula ittiin kaafamna. Oromummaan lafa teenya oromummaan irree teenya arra janna nuti. Maaliif janna oromummaan miidhamne oromummaan gaqqabamne oromummaadhaanis sii galtee miti matarra dhakaa nu kaayanii turan garuu dhakaa nurra kaayanillee nuti numa guddanne. If barre saniifuu amantii fi oromummaa addanuu baasaa amantii fi oromummaa teessanillee bara. Namni islaamaa tokko arra booda guyyaa arrarraa jalqabee lafa Oromiyaa qilleensa Oromiyaa keessatti yoonii fi sii galtee miti waan takka balleesse namni maqaa islaamaa qabu namni san nurraa himiti. Namni san nurraa himiti abadan nuti akkasii miti islaamni. Islaamni sheeka qabna deemnee gaafanna aalima qabna deemnee gaafanna abbaa murtii qabna ka islaamaa sii galtee miti mana murtii shari'aa qabna deemneetiti achitti wal mariyanna. Achi wal gaafanna haqa keenya. Islaamni saniin bula. Oromummaa garuu waliin qabna. Lafa teenya oromummaadhaan wal cinaa dhaabbanna. Lafa teenya oromummaadhaan falmanna. Lafa teenya oromummaadhaan irratti duuna. Haqa keeti irra du'i jettee amantiin. Saniifuu warreen irra guddaa haasawaa akkanaa haasoytan warreen sii galtee kalirraa deemee amantiidhaan waan hedduu poost godhu jirtan. Irraa qusadhaa if qusadhaa nuuf gaya. You don't wanta kirraan beeytu ati amantii. Amantii jechuun sii galtee miti haqa namaa eegi. Nama hin tuqin haqa mukaa citaa eegi jetti waan biraa dhiisii haqa bineensaa hunda lafa keessi amantiin. Amantiin teenya waan hedduudha nu barsiisti. Amantiin teenya urgaa isii silaa beeyte. Namni dohoo godhattee amantii teenya duuba dhaabbattee dhakaa darbite. Namni rasaasa takka dhoyte. Namni ulee fudhattee fiide. Wallahi hin jiru. Masgiidii kee arkitee masgiidni nuti qabnu ka islaamaa yoonii fi waa tahe. Sii galte nuti hin fiinu. Boru jaarrannaa beena. Sababni oromummaan nu dhaabbata amma. Oromummaan nu dhaabbata amma. Masgiidni keenya diigamu boru jaarrannaa beena. Lafa qabaanneeti lafa guddoo fudhannee miidhamnee jirra jennee nuu jaarranii seeraan isaan gaafanna. Wal afoo dhaabbannee zamana wal lolluu miti. Tanaafuu adda hubadhaa. Waan biraatii miti warreen dhakaa nama darbisiistan warreen waan biraatiif deemtan amantii dohoo godhattaniin deemina. Amantii rabbii ittiifata rabbiin nu wajji jira. Bakka jirtanitti sammuu teessan tana daleessisaa. Angabaabdutti tanaan isinii dhaaba. Sheekootii teenya gaafadhaa. Hayyuulee keenya kan akka Raayyaa Abbaa Mancaa gaafadhaa. Kan akka Ahmadiin Jabal gaafadhaa. Kan akka Kaamil Shamsuutii wajji haasawaa.
warreen sii galtee miti abbootii seeraa ta'an fa'a warreen sii galtee miti beekumsa biyya keessatti baratanii qaban ta'an feesbuuka isaaniitti gaafii itti gaafadha waan godhuu deemtan isaanii mari'adha amantiin teenya akkas jetti ustaanii naman ajjeesina ustaanii dhagaan darbina ustaanii sii galtee miti amantii namaa hin dhiibnu takkaan dhageenyee waan namni haasa'u jiru na aarse malee sii galtee miti waan namni jiru ja'u jiru amantii tiyyatana xoxxoqoo jiru na aarse malee ani takkaan dhageenye arsii keessatti takkaa charchii islaamni gubeen dhageenye wallagga keessatti illee ni jiran ummanni islaamaa takkaa sii galtee miti kiristiyaanni wallaggaa deemee islaamarraa charchii masgiida gubeen dhageenye kana hunda hubadhaa. balaaxaa isin ooftan kana hunda beena saniifuu gabaabdutti hanganaan jaa yoon khayrii dubbadhe rabbiirraahi yoon hin hamtu dubbadhe lubbuutiyyaaf sheexaanarraahi saniifuu hundi keessanuu amantii dohoon godhatina amantiirraa fagaadhaa amantii teessan jaaladhaa salaataani itti abbadaa rabbii keessan gargaarsifadhaa itti nyaadhaa dhugaa haraamirraa fagaadhaan khayriidhaan wal yaamaa waan hundaa wal jaaladhaa oromummaan garuu tokkummaa keessan cibsaa you don't go anywhere bakka takkan geessan oromummaa keessan cimsaa oromummaan takka oo jechuun beektanii miti qubee barattanii miti qubee oo jettu tan takkittii tana keessa taa'a hin babbahinaa keessaa taphattiin jirtan lafa teessan gubbaa jirtan oromiyaa oo oromummaa tanaan wal qabadhaa oromummaa tan laaf jaalala san keessatti wal qabadhaa. sheekatti beeka aalimatti beeka akkasii wajji tura rabbii jechaan isin jaaladha hundi keessanuu sheer walii godhaa warreen amantii dohoo godhataniif yoo barnoota ta'e jeetiin dubbadhe inshaallah sagantaa biraatan amantii teenya nama bohaarsituu tan akka gaariin namatti toltu inshaallah sanii wal arkinaa if duraaf sagantaa babbareedduudhaan qaba sagantaa amantiin teenya waan hedduu nama barsiistu kuni waa'ee sii galtee miti natti dhagahame irraa hin dubbadhe inshaallah yeroo biraa wal arkinaa hanga wal arkinutti assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.